maalleen tokko hin jiru. Wallahi tokko hin jiru. Maa gaatun naa galchaa laa kuno kaatii waan barbaadan dhalarraa baankii bilisaa illee jira kuno. Baankii maaliif baddila kana banatte maalleen irra hin jirre. Nan sooroman se'ee kaa yeroo sana. Ruguma gabaabduu tan dabbaa qabdu. Tayoo na hundaan gabba ullee seeqa. Khayinaan uffadhe moo kabiraan sii bitee sii kan? La wallahi kabiraan fedhe. Walla shamisi Arsenaalii tanaan qofa taate fattee tanaan fedhachuu. Jechuun wanti kun seenaadha. An Arsenaal jaaladhaan deeggaraa. Amma faammoo safuudhaan hin jedhinillee tadhagni siin qabne tadhagna hin qabamne. Yaa warri waan inni reefu himatee dhageessanii jirtanii moo hin jirtan? Okay, ammas carraarra sii deebisna yoo warri dhageenye yoo jiraatan lakkoomsa tokko barreessaa. Warri dhageenye jiran. Harkatee ture garuu biyya alaa jirtii je. Biyya alaa waan jirtuu fi anta biyya keessaatiin barbaadaa je. Mee hayyee irra deebii himadhu. Maqaan kiyya Maakibeliin jedhama. Kana jiraadha magaalaa Finfinneeti. Buukii 16 qaba. Buukii dabtara baankii 16 qaba. Biriin irra hin jiru. Garsiisi buukiillee akkuma reefuutti himatteetti himadhu. Ayyee buukii 16 waliin qaba. Baankii 16 waliin qaba buukii. Konkolaataa illee qaba. Bireen kan koo miti malee. Mana soos baaratti hojjetan jiraadha. Nyaata bakkeedhaan nyaadha. Umuriin kiyya waggaa 38. Ijoollee durbaa hin barbaadu. Durbaa bareedduu. Bareedduu fokkistuu taatu rakkoon qabu. Ulfa jee 8 duwwaa taatu. Kan ulfa jee 8 kan garaatti baattu jechuudha. Ijoolleen durbaa keessaan ulfoofnee rakkoon qabu. Dingata ulfaa dandeessu waan ta'eef keessaan dubbisa. Kabiraan immoo as biyya Itoophiyaa keessaa bu'uun barbaadan. Yoo isin nama qabeenyaa qabne hin barbaada. Namummaa tokko maatii waggaa tokko booddee naqa mucaa harka qabanne danda'a. Biyya alaas dhaquus hin barbaadu. Carraan akkamii yoo jiraates nan du'a malee biyya alaa dhaquu hin barbaadu. Oromiyaa irraa sirbee nama gammachiisudha. Shubbisaa nama gammachiisa. Daansii kan keessan nu barsiisuu dandeessaa? Ayyee. Kooriyaa illee deemtee jirtaa? Biyya Kooriyaa illee deemee jira. Dhabuu dandeessa. Yoo akka sasaafaa aaree na dhoyti na daafaa jaanii sodaataniiti miila kan kee xiqqishoo. Inni waan ta'eef rukutu kan ijoollee durbaa. Galtuu haadha manaa kee garuu maakii tokko. Qeensa seetiif qeensa harka seetii fi sagaleen kee bareeduu qaba. Okay. Maaliif si fakkaata? Gaafa ibsaan badu gaafa ifaan dhaamu harkaan si qaqqabatti sagalee aamusi taasifte waan ta'eef miira kee illee baay'ee gammachiisa. Si galeemi? Okay. Kunuuti dhagiyaa mallee dabalata. Itti baniif malee maal godhaa jirta? Maalleen tokko hin jiru? Wallahi tokko hin jiru. Maa gaatun naa galchaa laa kuno kaatii waan barbaadan naa galchaa. Kunoo kan dhalarraa baankii bilisaa illee jira kunoo. Baankii maaliif baddila kana banatte maalleen irra hin jirre? Nan sooroman se'ee kaa yeroo sana. Jechuun maal sii fakkaate? Namni 20 yoo birrii naa ergee namni 20 tokko Abisiiniyaa baankiidha, tokko Awwaash baankiidha, tokko Oromiyaa baankiidha, tokko Nigdi baankiidha. Kanuma jedhan hunda isaa baase. Dhugaa dubbachuudhaaf qabeenya keetii waliin akka himatteetti jechuudha. Ulfa ji'a 8 yoo taate bareedaadha jettemi? Baay'ee. Akkuma beekamutti sargis hin fedhu, millaashis hin fedhu, mana warra keetiis dhaquu hin barbaadu. Makiinaan keeti immoo kanamaati. Makiinaan kan kooti garuu libreen kan koo miti. Lakkoomsa baankii maddu warri jawus ni jira sumaanu. Wallaahi kataan dubbisa sinni wallaahi waan tokko hin qabu. Ilaa ammayyuu kursii yoo lafti kun baree kursii nyaaddaa ciree nyaaddaa yaaddaa dhala. Ergaa keessaa. Duuba ilmu gara qabattee gaafa dhuftee maali duuba akkamitti nyaachisuu deemtame? Rabbi beekas. Rabbi isa uumee beekas. Ana miti kan uume hojii rabbi keetan galiinatti. Sirrii miti kun. Hojii rabbi keetan galiin sirrii miti. Lubbuu rabbi uumee ammaan nyaachisa yaadda'uun kun sirrii miti. Haish. Duuba namni rabbii jira jaanii hulaa banaa godhan inni bulan immoo? Akkasumatti kaan amma ishee nama ulfooftee rakkattee bakkeetti duutii irratti of ajjeefti.
Ahaa, idda ifa jeestu. Okay. Waan bareedaadha. Iddoo Hayyee fiddees guys annan qabadhaa. fuudhaan. Si galamii? Qabadhaa guys qabadhaani. Ijoolleen dubartiin tokko ijoolleen durbaa tokko ulfooftee dogoggora isa ulfooftu beekaa isa ulfooftu mucaa sana baastee gatuutti wayyamuu fajjeetutti annan fuudhaan. Okay guys ni jirtanii? Video banadhu. Ni jirtanii? Keessaan follow godhaa dubbisaanii. Qabeenya qaama hunda fayyaa qaba. Dhuguma bar gabaabduu tan dabbaa qabdu. Tayoo na hundaan gabba ullee seeqattu. Tayoo an ol deebullee kofaltu. Tamaqaa kudhaniin guyyaa tokko keessatti tamaqaa kudhaniin namaamtu guyyaa tokko keessatti isiisaniin barbaada. Qabdu jeesa. Wayna kofalchite hayyee. Qabeenya kan kee waanuma nyaattu waan nyaattu qofa bakka qabeenyi sanuma qofa sanuma qabannaa. Qabeenya magaalaa keessaa kaartaa pilaanii keessaa lafaan qaba. Kaaree kumaata kan qaba. Ishii yoo gurgurre makiinaas bitannee nyaata sin nyaannaa rakkoon qabu sanii itti waliin horra jechuudha. Garuu ammoo beeki jaartii ni qaba garuu lammaffaadha malee. Jaartii lammaffaa barbaadde. Qabeenya kaan isitu qoodate waan ta'eef amma qabeenya lafatti jiru sun jechuu qabeenya nama hin qabne sun jechuudha. Kan nama himaa jiru qabeenya nama hin qabne kan kophaati sun. Hayyee yoo jiraattan carraa gaarii yoo jiraatan si dubbisan keessa. Yeroo baay'ee jechuun carraan arganne lakkoofsa keellee hin qabu. Ati garuu Arsenaal baay'ee jaalattan beekaa. Armaan durallee eenyu maqaan isii maqaa afaanii na badaarata akkan aadaa deemtee naa isa moo eenyu shamisii Arsenaal kana naa kenne. Wayaadannoo hanga dhumaa ga jireenyaatti isin daganneen kana jechuudha. Dhuguma si gaafataara garuu waan kana. Yeroo jirtaami? Maa beektuma guyyaa takka barii. Hayyee follow dheengadda na gaafattee siif deebisee jira. Kayinaan uffadhe moo kabiraan sii bitee sii kan? Laa wallahi kabiraan fedhu. Alla shamisii Arsenaalii tanaan qofa taateffattee tanaan fedhachuusi. Jechuun wanti kun seenaadha. An Arsenaal jaaladhaan deeggaraa. Dhuguma bar. Gara tokkoon hin beektaati shugguxiteenna. Gara tokkotti garicha kanallee ni jaaladhaa. Gara tokkotti atillee sabboontu teenna. Atama barwama hundaafu dhiiraaf hin shakkamtu bar maaliif jennaan ati nama qabsooti nama sabboontuudha nama nuti qabnu. Nutillee siin boonna waan ta'eef garuu nama 600 kanarra waadaa naa galtee na dhoggachuu hin qabdu garuu maaliif jennaan anillee shamisii kanarratti argamu waan ta'eef. Shamisnillee ni bal'aadha. Laa ta'u hunduma ka fedhu. An kanumaan fedha garuu si kadhataa raabikki. Bar addunyaattuu bar Leon Messi fa shamisii baafadhu naa kennuu yoo danda'amanii dhaqanii baafatanii kennanii dhaqanii bar. Yoo gaafatan jechuudha. Saakaan fa guyyaa meeqa namaaf kennanii jiran. Kanaaf waan tana bichaa si kadhachuu fedha. Hayyee foolowaa walitti qabnuuf keessaa na dubbisi siifin kan dhashe. Naaf kennita? Siifin kannee. Wallaa baay'ee galatoomii baay'ee si jaaladha qarayyuun beektaa. Mana beektan ture gaafa tapha taphannu siimitii maa kennaa hedduu nuu kennaa ture moo gaafa waancaa fudhan. Baalee? Madda walaabuu moo? Laa shaashee. Shaashee gaafa taphattanii keessummaa na yaamtanii. Gaafsan. Kanaafiyyuu bakka lakkoofsa kee naaf ergii si bilbilaa bakka sirraa fudhadha. Wanti kun seenaadha. Ani barbaada. Dhuguma si gaafadhee bar. Wallahi dhuguma si gaafadhe waa. Wallaahi wabillaahi jee. Wallahi dhuguma si gaafadhe dhugumatti. Hayyee siifin kan na humaa rakkoo miti. Bakka keessaan na dubbisi. Laali lama. Ansi dubbisaa laali naaf kenni. Galatooma dhageeffattoonni warroonni siillee galatooma naa jaaladhaa dhugaa. Humaa rakkoo miti. Warri koomentii ala jirtu. Yaa anis tanaa jettee himta. Kan hin fedhus kanaa jettee himta jechuudha. Okay. Ani dhiira kabajaa qabu dhiira musliima haa ta'u. Xiqqishoo biidoo irraa chisiqii.
dhiira kabajaa qabu siin jedhe muslima haa ta'u nagaama Ni dhaga'ama bareeddatiya. umriin isaa xiqqoo 35 akkas gara 40 haa deemu. Umrii 35 gara 40. Hayyee. Waa hunda caalaa maatii kiyya haa kabaju. Waa hunda caalaa nama maatii ofii kabajuu fi nama maatii kiyya kabaju ta'uu isaa barbaada. Sagalee xiqqishoo ol fuudhii. Kiyya kabaju kanarraa kan hafe kalaas waan biraanuu itti barsiifadha. Gobas. Hin barsiifattisiinu. Hayyee qabeenya isarraa. Amala isarraa. Ani amalli isaa naaftii taanaan qabeenya waliin horanna rakkoo kan qabu waan ittiin jiraannu haa qabaannu malee qabeenya guddicha kun makiinaa minaamin jedhan waliin bitanna rakkoon qabu haalumaaf amala qabaachuudha waa hunda caalaa kan na barbaachisu. Okay. Waata qabeenyi qabaatu waatus humaa waliin jaalalli jiraannaan rakkoo kan qabu. Okay. Ni jirtanii? Muhammadoo. Yes, Johnny. Miila gogorrii. Tan dabbaa qabdu. Miila gogorrii na waaqami. Lammaffaa immoo safuudha naan hin jedhinillee dhagni siin qabne dhagna hin qabamne. Yaa. Ta'in muranne. Takkas ta'uu qabdu. Danda'ani kun asumarratti akka suuraadhaan. Haa himatanii yoo hin Bakka. Ati fuuteertaa jalqaba. Ani eegan uummata kiyya qashtii kana bika qabsiiseen akkas ta'e anis itti seenu deema. Uummata jecha taabiidhaan fooloodhaan amata meeqa guutuu na jalatti rakkatantu jira si galee. Uummata kanaaf yaaduun qaba jeeti bar. Yallakki an duraa jaartii qaba waan sanni ani seen. Hayyee. Lammaffatu ni argattee? Biti na jala. Jaadee sidee biti seen taatu. Kan biyya keessaa ta'e. Si baasti bar. Maal gochiin ba'an ba'an ani ba'an ani deemu. Andi an borumaafuu durbinatti heeruma barbaadanii an asii adaamaan darbuun. Yoo na argee minaamini Oromiyaa keessaan ba'uuwwan ciraa masaayyuu.